في برسيسوتا صوبدوت والداركيس لولا سكان شالا والداركيس إرجع كان لمن إجا كان نلال والدا قلا سايسيف والدا إفسونيف أولوس من هيد آتايتو إرجع كان بريس واقعي وركافودته ندعارت مني أفعال رموكو سنيغا لمني إرجع كان لمن إرجع قلا سايس إرجع إفسون أولوس من هيد آتايتو والدا واقعي روم تايتو بريس والدوتا كناف والدا قول سايسيف كان إني بريسيف ركوت والدا سنة ستكاي ركون سن ركو برسيساتوري ركو برسيساتوري إنس مالي والدا كوني إفسون الرا كيلومتري صدما كوفا فقات أولوسي قاماني والدا كان دكي تجاجلين بيت garuutun Efesoonitti wangeela barsiisu waggaa 3 taa'ee namni Epaafraas jedhamu tokko dhaqee Phaawulos irraa baratee deebi'ee waldaa sana hundeesse. Waldaa Efesoon. Waldaan Efesoon waldaa jajjabaattu turte. Jaalalli jira, amantiin jira achi keessa. Waaqayyoof galannaa ta'u. Jaalala qabu amantoonni suni ولي ساني والجالتو غوفتا يسوسين مو سريت أمنو أمنتين ساني إجانا كتشا فريقو أتشا جرا باولوس كان أركي غلطي فتا سمبرتي وانجيل كريستوس إجانا كتيرا جني غلطي فتا جركون وانجيل كان إبافراس نمجنو نمساني كانتاي غرو إفسونيتي باولوس الرادك إبارتشا كانتور إسرا دغاني والدارسو هندوف تيجو هاتو ملي وقا شن تربة شني هجا تربة بفك كسيتي والدان واقعيون واقفتشا أمانتون بايجا غمدا أتوجراني برسيمني توقو ساني تسين برسيسني نسام براتم فالس توقو إساني تسين كوني بقرنا ملما الدونا مدوبسي لكوفسا كودشني كافني إنرجنا برسيسي تجسين باولوس مالك كنيجنوني إنرجت قولا سايسو مكان الرأي إنرجت برسيسا كسرون تكين كابين كسين قدين كنجلو جلساني تسيني إسان جيك ورا قولا سايسين كنا كناف نمشي إبافراس جرام تجاجلان ساني لكي جرنا dubbiin kun isa kanaan dura baranne miti jennaan isa dhaga'uu didan waan isaan isa dhaga'uu didaniif dhimma kana fuudhee gara Phaawulositti geesse riifarii godhe Phaawulos iddoonni mana hidhaa jirutti kanarra dhaabbatee Phaawulos barreessaaf waldoota kanaaf waldaa kanaaf jechuudha maal jedhee barreessaaf isa sira dubbifne egaa Kristos Yesus goofticha akkuma fudhattanit isatti jiraadha. Amen. Fudhattanitu isatti immoo jiraadha. Akkuma barsiifamtanit hundee keessan gadi fageeffadhaa isatti ijaaramaatii amantiitti dhaabamaa. Amen. Akkuma maltatanit akkuma barsiifamtanii kanaan dura barattanitti eenyurraa akka baratan isaanuu beeku Phaawulosis beeka isatti ijaaramaatii hundee keessan gadi fageeffadhaa isatti ijaaramaatii amantiitti dhaabamaa galata guutee irra dhangala'us dhiyeessaa namni tokko illee akka barsiisa Kiristoositti otoo hin ta'in yaada mataasaa keessaa ba'ee fi gowwoomsaa waan tokko of keessaa hin qabneen isin hin harkisin. Akka barsiisa amala namaatti akka hafuurota bantii waaqaa keessaa biyya lafaa kana irratti humna qabu jedhamanii sodaatamanitti isin hin booji'in. Kana hundumaattis of eeggadhaa. Ameen.
maal godhaa of eeggadhaa jedha. Kiristoosin fudhattaniittu isatti jiraadhaa. Jireenyi isuma. Gorsi Phaawulos kun akka nama mana yaalaa dhaqee qoricha fudhatee galee egaa qoricha isaa argatteetta liqimsi akka hakimiin siin jedhetti nama jedhu natti fakkaata. Barattaniittu itti jiraadhaa. Ameen. Gara biraa karaa biraa namni dubbii waan tokko of keessaa hin qabne yaada mataasaa keessaa ba'e barsiisa Kiristoosin miti yaada mataasaa keessaa ba'e isinin harkisin isinin gowwoomsin kana hundumaatti of eeggadhaa. Ameen. Barsiisi bara sana keessa ture barsiisni sobaa waldaa kana raase barsiisa gnosticism jedhama. Maqaa isaa yoo qabachuu isin dideetti rakkatina. Gnosticism jedhama. Barsiisi kuni utuudhuma bartoonni gooftaa ergamoonni isaa lubbuudhaan jiranii jalqabe. Waldaa kiristaanaa irratti barsiisa hamaa humna hamaa ba'edha. Barsiisni kun tokkoffaatti kan inni mormu abboommii Waaqayyoo morma. Waaqayyoof abboomamanii oolanii buluu Kiristoosin fayyuu hin mormu. Kiristoos isatti hin fayyan kanaaf isaaf buluu morma. Na dhagaa'artu miti? Isaa amananii isatti jiraachuu hin mormu. Isaaf buluu morma. Yihudaan waa'ee kanaa yeroo barreessu akkas jedha. Ergaa Yihudaattiin isin geessa. Maaliif jarri kuni waldaa baay'ee akka isaan rakkisan Yihudaanis waa'ee isaanii barreesseeraam sirriitti. Ergaa Yihudaa lakkoofsa 4 boqonnaan qabu Yihudaan lakkoofsa 4 isiniif dubbisa. Ergaa Yihudaa. Akkas jedha lakkoofsa 4. Warri Waaqayyoo malee jiraatan Waaqayyoo keenya ayyaana Waaqayyoo keenyaa argachuun gadhiisatti jiraachuudha jedhanii yaada isaanii diddiiranii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin isa kophaasaa gooftummaa qabu gananii lo'anii nu gidduu galaniiru jedha. Irra deebi'a dhaggeeffadhaa. Lakkoofsa 4 Yihudaa. Warri Waaqayyoo malee jiraatan na dhagaa'artu miti? Warri Waaqayyoo malee jiraatan jechuun hin amanuu hin jiraataniifi jechuudha malee Waaqayyoon ganu jechuu miti. Sodaa Waaqayyoof keessaan qabanii jechuudha. Maqaadhaaf hin amanu garuu ilaa Yihudaan waa'ee isaanii akkana jedha. Maal akka isaan jedhan akkana jedha. Warri Waaqayyoo malee jiraatan ayyaana Waaqayyoo keenyaa argachuun gadhiisatti jiraachuudha. Amaariffaan liq isa jedhamu. Kiristiyaana ta'uun gadhiisatti jiraachuudha. Kiristiyaana ta'uun waan barbaadan gochuudhaaf mirga argachuudha warra jedhanidha. Isaan kun ayyaana Waaqayyoo argachuun gadhiisatti jiraachuudha jedhanii yaada isaanii diddiiranii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin gananii du'e. Warri waldaa Qolasaayisiin rakkise warra kana. Dhagaa'artu miti? Barsiisa kan biraa fidanii jechuudha. Warri kun waldaa Qolasaayisiin bichaa miti. Waldoota Eeshiyaa keessa jiran Qolasaayisis Eeshiyaa ishee har'a Turkii jedhamtu keessa jirti. Kan akka waldaa Tiyaaxiroon, kan akka waldaa Phergaamoon, kan akka waldaa Efesoon rakkisanii. Jarri kun maal jedhu? Gadhiisatti jiraachuu jajjabeessanii Waaqayyoof buluu gadi buusu. Waaqayyo kanaaf Phaawulos maal jedha? Akkuma fudhattanitti Kiristoos Yesuusin isatti immoo kana yoo sinaa jettanii jaalladha.
Kiristoos Yesuus goofticha akkuma fudhattanitti isatti ameen. Isatti maal godhaa? Jiraadhaa. Ameen. Hin jiraatamaa, hin bulamaa fi akkuma isaan fayyitanii gammaddan, akkuma Kiristoos fayyisaadha jettan isatti immoo jiraadhaa jedhaan. Isaan kun immoo ittiin fayyinaan jiraachuu fi waan jedhamu hin jiru baqa kiristiyaanummaan mirga waan barbaadan gochuuti jedhanii barsiisu. Isaan kun waldoota baay'ee akka isaan rakkisan xinnuma fuulduratti siqanii mul'ata Yohaannis sirraas gooftaa Yesuus ergaa ergee waldoota isaatti waa'ee jara kana keessumaa waldaa Phergaamoon kan jedhamtuuni boqonnaadhuma 2 mul'ata Yohaannis kanarraati lakkoofsa 14 kaasee akkana jedheen garuu wanta muraasaa sirratti argadheera. Namoota warra barsiisa Bala'aamitti qabamanii jiran achii qabda. Baalaaq ijoollee Israa'el dura gufuu qaa'ee qalma waaqayyoolii tolfamaniif dhiyaate akka nyaataniif gaala mootummaatti akka jiraatan gochuu Bala'aamtu barsiise turee jedha. Barsiisa eenyu? Barsiisa Bala'aam. Waldaa keessa maal barsiisa? Gaala mootummaatti jiraachuu fi aarsaa waaqa tolfamaa nyaachuu kiristiyaanaaf eeyyama. Waaqayyo isa haifatu. Gooftaa Yesuustu arge kan barsiisa Bala'aam. Barsiisa maqaa Bala'aamin inni moggaame kunis barsiisa warra Gnostiism, warra Qolaasaayisiinis rakkise, warra Yihudaanis waa isaanii barreesse. Gara 1920 yoo dhaqxan boqonnaadhuma kana waldaa tiyaaxiraa jedhamtu tokkos akkasiin rakkisan ilaala. Ergichi an hojii kee, jaalala kee, amantii kee warra kaan gargaaruudhaaf of kennuu kee, obsaan danda'uu kee, hojiin kee inni booddee kana immoo isa duraarra caaluusaa beekaa. Garuu dubartii Iizaabel jedhamtu ishee ani raajiidha ofiin jettee barsiiftu ishee hojjettoota koos gaala mootummaatti akka jiraatan qalma waaqayyoolii tolfamaniif dhiyaate akka nyaataniif wallaalchisaa jirtu calluma jettee dhiisuu kee sirratti argadheera. Eenyudha isheen immoo? Iizaabel maal jetti? Gaala mootummaatti jiraachuu, gadhiisatti jiraachuu, waaqayyoof buluu dhiisuu barsiifti. Maal immoo ofiin jettu? Ani raajiidha ofiin jetti. Ani maaliidha? Raajiidha niiti. Waaqayyo jedhee miti, waldaatu jedhee miti, isheetu ofiin jettu. Ani maaliidha? Raajiidhattee barsiifti. Maal? Gaala mootummaatti, gadhiisatti, xuraa'ummaatti jiraachuu barsiifti. Kanaan manni koo xuraa'eera. Yaa geggeessaa, yaa tajaajilaa, ati immoo jettee ilaaluu keessa irratti argadheera. Wanna kana sirreessi jedhee gooftaa Yesuus karaa Yohaannis garbicha isaa xalaa waldaa isaatti ergate. Ergaa xalaa gooftaa Yesuus ergate dhabu. Akka isaan waldaa rakkisaa turan akkas ilaaltaniif jedhee. Sabni ishee dhaggeeffachaa jira. Wangeela dhugaa isa jireenya kennu isa Kiristoosin namatti argisiisu dhiisee eenyuun dhaggeeffachaa jira? Ishee ani raajiidhaa jettee karaa mallee barsiisaa jirtu kana dhagaa jira. Waaqayyo bara keenyas nu haa eegu. Ameen. Ishee dhagaa jira. Ani raajiidha ofiin jechaa waan xuraa'ummaa barsiifti. Iizaabel jedheen gooftaan isheenis warruma Gnostiism siniin jedhe sana keessa qaama jirtudha. Waldaa Waaqayyoo barsiisa rakkisaa turedha. Kanaafuu ergaan gooftaa maali? Akkuma barsiifamtanitti, akkuma dhageessanitti, Kiristoosin akkuma fudhattanitti isatti qabamaati jiraadhaa. Ameen. Durii waan tokko nutti himan nama tajaajilan nama durii tajaajilan tokkotu
yeroon reef gooftaa amanu amantii cimsannaa baradhu waggaa 30 alfakkaan. Gurbaa tokkotu jaartii tokko barumsa amantii cimsannaa barsiisee jedhan. Obaadhuma isaanii bara sana namni amane baay'een jiru. Barsiisee macaafatti mee jaartiin danda'anii dubbisanii ilaa aayyoo jedhe. Waan amma isinitti hime kanarraa kan hafe dhugaan kan biraan jiru jedheen. Anumti mataan koo geeddaramee dhufee yoon kan biraa isinitti hime nan dhaga'inaa jedheen. Dhagaartu. Anumti kun dhufee isa namma isin barsiise kanarraa kan biraa fidee yoon isinitti hime hin dhaga'inaa jedheen. Ergamaanuutu dhufe eenyuun dhaga'inaa dhugaan isuma kanadhaa jedheen. Galatoo jedhanii gammadanii barsiisa sana fudhatan. Bara baay'ee ture namichi suni amantaa geeddaratee only Jesus warra hawaariyaatii ta'ee dhufe. Jaartii bira dhufe. Akkuma durii isaati jedhanii ol seensisanii kitaaba afaan Oromoo hiika abbaa gammachiis kan jedhamu jira. Manumatu mana oqqee mana gadaraa jiranii inni dhufnaan akka inni qannayyuu macaafatti kennanii innaa dubbifamuuf dhaggeeffachuu barbaadu jedhi gaanuu dubbiseedhanii hin dubbisu tokkicha dhaggeeffadhaadha. An kanaan dura dogoggoran isin barsiisee dheen. Waan kanaan dura isin barsiisaa ture dogoggora amma isin sirreessuun dhufee dheen. Innati ji'a hamma sana na barsiifte dogoggoraa jedhaniin eeyyee. Isanaaf fooyyessuu dhufte jedhan eeyyee. Dhoqqee isaanii isa manaa walitti qaban sana fuudhanii macaafa isaanii harkaa fudhatanii qooxii isaatti, suufii isaatti, karabaataa isaatti kana suma natti hime. Anayyuu taanaan yoon kan biraa fidee isinitti hime nan dhaga'iin jetteetta badi gaasumarraa jalqabaa jedhanii mana isaaniitii ari'anii dhoqqeedhaan faalanii. Waaqayyoof galannaa ta'u. Akkuma barattanitti ameen. Akkuma barsiifamtanitti isuma irratti hundee keessan hidda keessan gadi fageeffadhaatii ijaaramaatii dhaabamaa. Ameen. Eenyuyyuu ani maaliidha jedhee yoo dhufe kan kana caalu hin jiru. Raajiin kana caalu hin jiru. Astamaariin kana caalu hin jiru. Waaqayyo dubbii isaa kanaan inni nutti mul'ate isumadha. Kan biraan akkuma barsiifamtanitti waldaan isin barsiiftetti. Bara keenya mee bara kamiinuu bara keenya qofaa miti. Sobduun akka baay'attu warra soba dhaggeeffatantu gumaache. Irraan deebi'a. Akka sobduun baay'attuuf warra soba dhaggeeffatantu gumaachee jedhe. Kanaaf raajota sobduu qofatu hin ta'in amantoonni sobdus guutaniiru. Soba miti. Dhugaadha. Amame hattuun horii namaa hattee qaltu namni qircaa hannaa nyaatu utuu dhibame sangaa tokko kophaa nyaatteef itti moo maaliifatti? Gaafa sangaa namaa hattu akka isheen sangaa namaa hattee qaltuu fi deeggarsa kan godhe warra foon hannaa nyaatedha. Somni raajonni sobduun barsiisonni sobduun akka isaan daangaa isaanii babal'ifatan kan gumaachuu warra soba jedhee dhaggeeffatudha. Waldaa daandii qabbannaa jedhamu asuma Finfinnee keessaa waldaa makaaneessuu waldaa keessa tokko baay'eetti deddeebi'ee tajaajilaan ture yeroo isin iddoo isin hojjedhu barsiisa tokko barsiisedhanii na waamanii tokko dhugaa baate bulittiin tokko Waaqayyo ishee haa eebbisu. Waldaa keenyatti waamne jette waamanii jette dudubbateette isheen immoo ijoollee lama deesseetti garuu waan kanaa yerumtu fakkaate abbaan manaa ishee yuunivarsiitii Bahar Daar irraa leekchararadha. Isheen Addis Ababa jiraatti. Innaa shaarbii akkana uffattee jirti. Nama sii kennaa siin kenna nama kan koo ta'e siin jedha Waaqayyo jedheen. Agaartuu dura callubatte. Amma innaa gadi baatu anuma jechuudhaafi. Callubatte. Shiruun jenne isheenoo ameenis halleluuyaas hin jenne. Boo'ina daftanii namaaf ishii. Achi itti deebise.
Sharbii balak ofirraa gooteetu qubeelaashii akka itti godhe lakkatu. Qaanii ofirra garagala. Achi booddee sobuun hin salphataa? Hin salphataa? Soba akka baay'atu nutu deeggara jechuudha. Kanaaf ani raajiidhaa ofiin jechaa barsiifti karaa hamaa karaa namoota Kiristoos irraa kaachisee du'atti geessuu barsiifti. Rakkinan qaboo namni ayyaana Waaqayyootiin fayyee waan barbaade yoo godhe iyyuu fayyeera baqaa barsiifni jedhu kan ginoostizimiiti. Na dhagaa'irtu amantoota. Irra deemu. Rakkoon qabu namni takkaa fayyee akka barbaade yoo jiraate yoo qalbii jijjiirrachuu dhiise hinuma galaa kan jedhu barsiisa warra ginoostizimii malee barsiisa macaafa qulqulluu miti. Barsiisa warra ginoostizimii malee kan macaafa qulqulluu miti. Macaafti Kiristoosiin akkuma fudhattanitti akkuma barsiifamtanitti isatti immoo jiraadhaa jechuun isaaf jiraadhaa jechuudha. Ameen. Kuni chaalenjii waldaa Qolaasaayis keessa ture. Isin dhibaa Phaawulos waldaa Qolaasaayisiifis waldaa Efesooniifis akkuma barreesse. Ergaasaas namuma tokkotu keessa. Ollaadha kiiloomeetirii 30 jechuun asii amma eessaa jechuudha. Asii Finfinnee meeqa ta'a? 17. Isa hin caala jechuudha. 30 asii holataan. Asii holataa ol Addis Ababa ejire. Haga kana jechuudha. Hamma walirraa fagaata Efesooniif Qolaasaayis namuma tokko geesse. Ergaa kana dhaggeeffadhaa. Al takkaa barreesse nama tokko geesse. Kun ragaasaa kan namicha Tikiqoos jedhamu geesse. Isatti erge Phaawulos. Efesooniin 6:21 akka inni nama kanatti erge akkanadha. Amma anattamitti akkan jiru maalittis akkan jiru isinis immoo akka beektanitti Tikiqoos obboleessi jaallatamaan hojii gooftaattis amanamaan waan hundumaa isinitti himaa jedhe Phaawulos. Waldaa Efesooniin jedhe kan 21 irraa. The same word yaaduma kana Qolaasaayis 4:7 irraas akkuma inni nama kanatti erge akka jedhe kaa'e Phaawulos dhaggeeffadhaa. Egaa macaafa barachaa irraa 4:7 Qolaasaayis. Tikiqoos obboleessi jaallatamaan hojii keessattis hidhataa amanamaan waa'ee koo hundumaa isinitti himuuf jira. Xalaa fudhee dhaqeet afaaniin immoo itti himaa jechuudha. Eenyutti? Efesoonittis Qolaasaayisittis jechuudha. Dhagaa'eertu rakkoo wal fakkaataa ture. Efesoonis chaalenjiin tureera. Chaalenjiin barsiisa soba. Kanaaf Efesoon irratti Phaawulos maal jedhee isa sila isinii dubbisan isin yaadachiisa. 4:13 amma 16tti dubbifne. Dhaggeeffadhaa. 4:13 amma 16tti. Kunis hamma hundumti keenya tokkummaa amantii ilma Waaqayyoo beeku namoota ga'an taanee guddannee safara guutummaa Kiristoos bira hamma geenyutti ta'a. Ameen. Egaa nu si'achi ijoollee aan asiifachi rukutu warra qilleensa barsiisa namoota axaarotaatiin haxxummaa isaanii isa gowwoomsaadhaan raawwatamuunis fudhataman hin taanu. Kana mannaa jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa kottaa karaa hundumaan gara samataanuuf ta'ee gara Kiristoositti guddanna. Eenyutti guddanna? Kiristoositti guddanna. Isa jalatti bu'aan dhaqnaa hundinuu wal fudhatanii buusaa adduma addaan argatanii walitti qabsiifamaniiru. Yeroo bu'aan dhaqnaa adduma addaan tooraan hojjetuttis dhagnichi guddataa jaalalaanis ofiin cimsaa'e. Keessumaa lakkoofsi 14 waa'ee barsiisa sobaa hojii wal qabatee egaa nu si'aachidha. Ijoollee aan asiifachi rukutu warra qilleensa barsiisa namoota xaarotaatiin haxxummaa isaanii isa gowwoomsaadhaan raawwatamuunis fudhataman hin taanu. Phaawulos
إن قدنا إلامي كريستيان ما قدت جوكا مالتي قدتما إلما واقعيو إسا أمن نكنا أمنو في بيقوت قدتما إلما واقعيو أمنو في بيقوت قدتما آمين إسا أمنو إسا بيقوت أمام سادي أفريت بيبه إن قدنا متى سنوفت أي كريستوس واقعيو أكما نوي جولي كينيا جولي أرغن قدنا الرائغنو سبسا را قدنا إيغا دبي ساتين خرارون دمان نتجاجلة جيجيرا ممونو رائغا إنيغو واقعي ijoollee keessa waan barbaachisu geessitanii yoo dhukkubsatan mana yaalaa geessitanii nyaata adda addaa aannan adda addaatti fidanii maalirraa eegdu? Guddina mitiire? Eeyyee guddinni kun baay'ee sammuudhaan yaadaan qaamaan jabinaan akka guddatu eegu. Waaqayyo guddina keenya barbaada. Safarri guddina keenya ammoo Kiristoos. Ameen. Gara namaatti miti, gara tajaajilaatti miti, gara nama beekamaatti miti, gara eenyutti guddanna? Gara Kiristoos isa mataa nuuf ta'e. Ameen. Waaqayyo kana isiniif haa godhu. Hafuuraan dubbii isaa hubachuun, isa beekuun, isa jaallachuun, isatti maxxanuun, isa dhaga'uun, isaaf buluun hin guddatama. Isatti guddatama. Ameen. Safarri guddina keenya Kiristoos. Mucaan koo tokko dhiiraanis dubaraanis mucaa'inaa gara naannaa kanatti mucaayyoo akkasiin jettan beeka dubaraan akkasitti naaf fudhadhaa. Natti safaratti hojjaa ishee as gaheera utumatti amma gurra koo bira geesse. Armi ishiitti safarachuun barbaadu. Anatti safaratti. Amma Arbaa Minci Yuunivarsiitii jirti. Achi yoo dhuftes amma eessa gaheera adda cheekii godhatti. Ana safara ishee anatti safaratti. Safarri guddina keenyaa eenyu? Kiristoos. Ameen. Gara samataa nuuf ta'ee gara eenyutti guddanna? Gara Kiristoositti guddanna. Guddadhaa gara isaatti. Ameen. Eeyyeen gara isaatti guddannaa jedha. Waa'ee guddina kanaa garuu maal wajji wal qabsiisa? Egaa nuyi si'aachi ijoollee qilleensi olii gad oofu hin taane. Ameen. Warra qilleensa barsiisa namoota haxaanotaa jechuun haxxee jechuudha. Haxxee haxaarii sadan beektuuni? Haxxee haxaarii sadan hin beektan? Namoota haxxee haxxummaadhaan bashingalaa isa dhama maariffaan jechuudha. Dhiyeessan isaan warra gowwoomfamnu hin taane. Ameen. Hin gowwoomnu. Waaqayyoof galanna ta'u. Gowwoomsaan hojii hamaa hojii seexanaati. Warra adeemsa akkasiitiin gowwoomfaman hin taane. Maal taana ree? Jaalalaan gara Kiristoositti gara samataa nuuf ta'etti guddannaa jedhan. Efesoon keessaa barsiisota rakkisoo jiru. Kiristiyaanota fakkaatanii kiristiyaanota kan dogoggorsan Phaawulos maqaa isaaniillee kan waamu Himeenoos, Iskindiroos, Fileexoos jedhee Ximootiyoositti hima. Waa'ee waldaa Efesoon keessa barsiisota sobduu jiranii. Kaan isaanii du'aa ka'uun dur darbeedhanii barsiisu. Qaamuma Ginoostisimii warran dura isiniin jedheeti. Egaa akkamiin guddannaa isa jedhu tokkoffaatti ilma Waaqayyoo amanuu fi beekutti guddannaa. የእግዚአብሔርን ልጅ በማመንና በማወቅ አሜን ይላል። ነገ ስምንት ጥኖት ነው ማርፋ የእግዚአብሔርን ልጅ በማመንና በማወቅ ኢልማ ዋቀዮ ኢየሱስ ክርስቶስኒ ኢሳ አመኑፊ ኢሳ ቤኩት ጉዳን ዋቀዮ ቢየለፋ ከነረት ማልጅባ ዩናንጀተን ተቆፋት ወላለሙ ጅባ ዋቀይ ጩቡን ሃማን ማል ዩናንጀተን ተቆፋን ጩቡን ሃንጋፍቲ ቡርካን ጩቡ ዋቀዮ ወላሉ ቤኩስ ጉዳን
biyya lafaa kana irratti tokkoffaan maal yoo ta'an Waaqayyoon beekuudha. Ameen. Waaqayyo immoo keessumaa ijoollee ofii isaatiin wallaalamuu jibba warra fayyisee. Amma isin abboonni harmootiin as jirtan utuu ijoolleen keessan si wallaalanii akkam aartu. Ijoolleen keessan yoo si wallaalan hin aartu moo gammadu? Haati deessee guddifte mucaan haadha koo jettee dubartii kan biraa irratti dhattee yoo kufte utuu haati jirtu haadha ishii wallaaltee hin gammaddu? Hin aartanii? Abbaa isaa wallaalee nama kan biraatti abbaa koo dhaqee yootti marme abbaan hin aaru? Hin aaru? Waaqayyo akkana jedhe ijoolleen horadhe nan guddifadhe na wallaalanii. Ijoolleen hore nan guddise na wallaalanii. Yaa lafaa dhaga'i, yaa samii dhaga'i jedhe Waaqayyo. Kanaaf isa beekutti haa guddannu jedha. Ameen. Waaqayyoon beekutti haa guddannu. Waaqayዮን ቤኩን ማልን ይብሰማ? እግዚአብሔርን ማወቅ በምን ይገለጣል? በመዝሙር ፋርፈናላል ለለባል ከናን ይብሰማ ሰይጣን ባሱዳል ራጂ ዱበቹዳል waaqayዮን ቤኩን ከና ሙለታ ሙለቱ ነረጋርቱ ከናን ሙለቱ gaazexeessitoota beektonni dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu oduu sin dhageessifnaa duraan dursanii hangafata oduun guyyaa kaleessaatti pirezidaanti Vladimir Putin biyya Ameerikaa masaraa mootummaa White House keessatti pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp wajjin marii jajjabaa taasisanii murtee gurguddaa dabarsaniiru. Namichi kun waanuma jara kana wajjiniin laaqanee nyaatee dhufe fakkaatu. Tumarratti maa jedha beektu? Gabaasa kanaatiif Reuters, Al Jazeera, BBC irraa fudhannee jedha. Edaa televezyiinii irraa ilaalannis. Waaqayyoon beekuun oduudhaan mul'atu. Waaqayyoon beekuun jireenya mul'ata. Amiin jedha. Waaqayyoon beekuun jiruudhaaf jireenyaan mul'ata. Haasaa afaaniitiin hin mul'atu. Anu senitti dheeressu na dhagaa. Waaqayyoon beekuuni waan nuni dubbannu otoo hin ta'in waan nuni jiraannu mul'ata. Bara 1994 waggaa 23 kana adaa bargaanii biyyaan dhufeen godaan dhufeen dhaqe tajaajileen gala. Cento tokko keessatti yeroo sana karaa mugarii asfaaltiin qabu kamma. Cento keessatti nama sadii karaa namni sadii taa'u barcumni sadiidha achirraan lama jira gidduun karaadha teenye jirra nama tokkoof waa'ee Waaqayyoon itti himaa waa'ee Kiristoosiin dhugaa baafii jedhee jalqabe. Namichichoo dubbii na caalee waan itti himuuf jedheen harkaa balleessi. Amaariñaansaas addadha kan qorra amaariñaa sagara waliiti. Amaariñaan qofa amaariñaansaas walitti dhufuu dide. Inna beekumsaas na caala. Waa'ee Kiristoos akkan ittiin himne na godhe. Aareen yaada walitti kuufachaa jira itti deebi'uuf jedheen. Inni sadaffaan nu bira taa'u qab godhee na harkaa bu'e. Qabii jedheen dabaleessa zac ofirra naa teessise. Isaaf immoo waan deebisuu dhabeenya. Qoricha keetiin jedhan. Jedhi kaasa dura natti xaaxofte. Zim jedhe bakka waa'ee Yesuus hinuma obaase bakka. Waaqayyoof galannaa ta'u. Anuu gammadee nama dura na bira jiru ture hin seene anoo. Ergamaadhuma wayii Waaqayyo waaqarra gannaa ergense. Gabrielii wayii dhufeensee malee nama durachi jiru hin seene. Namtitti calmai. Amma nama kana baruun barbaade wal bira keenya sadii taanee barcuma tokko inni nagaras ta'a malee gidduu keenya isa kana jira. Maal jedhee baruu laata dheetuun barbaadu namichi kun barsiisaa teoloojii ta'uu qaba yookiin waan tokko ta'uu qaba nama guddaa jedheetu yaadu harka isaas keessa kaa'e kiisii isaa keessa shabbisii isaa keessa quba lama kaa'e laayitanii sigaaraa baase roosmaan kan jedhamu
Askeessam kiisii surree keessa harka kaa'e laayitarii baase qaa godhe ammoo tamboo isaa afuufutti ka'e inni amma akka xaaxee bisinqaa xaaxaa ture sun jaakeetti maree jilba isaa irraa qaba diigee gaazexaan mana dheeratu gadi fuudhu achi caati sammasii keessaa gadi baasee xumutti ka'e namichuma dhamoo kan biraa dheedhee ija sukkuummadhe isumadha. Ammammaatti kunoo waggaa 23 waa'ee nama sanaa naanii kamiin jira. Waa'ee Yesuus naasaa miti irraa haasaa. Garuu gaa'ii haasaa sin hafuufa. Caatii isaa sin tufu. Edaa Waaqayyoon beekuun haasaadhaan hin mul'atu. Maaliin mul'ata? Jireenyaan mul'ata. Ameen. Isaaf jedheem akkuma fudhattanitti isatti jiraadhaa. Ameen. Ilma Waaqayyoo amanuuf beekuutti guddachuu. Baay'ee haasofnee xinnoon jiraannu yoo ta'e beekna jechuun dandeenyu. Isa namni Waaqayyoon beeku isa jaallata. Eenyuun jaallata? Waaqayyoon jaallata hundumaa caalchise. Ameen. Ayyaana kana isiniif haa kennu. Isa amantan kan ofii keessanirra mana keessanirra warra abbaa manaa haadha manaa keessanirra warra haadha manaa abbaa manaa keessanirra waan qabdan hundumaarra isa amantan kana jaallachuu ayyaana kana isiniif haa kennu. Yesuus namni ana caalaa waan jaallatu qabu tokko kan ta'u hin danda'u. Hin danda'ade. Namni ana caalaa waan jaallatu qabu. Namni ana caalaa birrii jaallatu. Namni ana caalaa manasaa, mucaasaa, abbaasaa, haadha manaasaa, ijoolleesaa jaallatu. Lubbuu isaallee na caalaa kan jaallatu. Bartukoo ta'uu hin danda'e. Hin danda'u. Waaqayyo humna kana nuuf haa kennu. Waaqayyoon amanuuf beekuutti guddachuun isaaf jiraachuudha, isa jaallachuudha. Maal jaallachuu? Amma mee inni afaan fannoo kana abbaa biyyee Yesuusiyyee abbaa biyyee isa jennu kana jaalala keenya kana hin ilaala Waaqayyo. Ni ilaala moo ni ilaala? Jaalalli kee na waadee na gubee abidda natti qabsiise isa jennu kana dhugaadha moo dhugaa miti laata? Hin laallataa Waaqayyo. Na dhagaa'etu maal? Bar tokko tajaajilan Jimmaan deemu. Walqixxee maanni yeroo sana baasii Salaam baasii fi Sky baasii isa jedhamu malee warra ammaan dhufne gadaanis odaanis hin jiru. Muradheen turra fuula jalaa badde beektuu Finfinnee dhaqee Daabaadhaati. Kanaaf kukutaa deemee walqixxee ga'ee minibaasii tokko seene. Sirriitti na dhaga'ame. Minibaasii tokko seene shufeeriin as ta'a. Intalli tokko nu gidduu teessi ammoggaa garanaan ta'a. Achi shufeeriin akkana tokkoon keessan isin bashannansiisaa karaa dheeraa qabnaa qophaa bichaa edaa sirbaan nu bashannansiisuu fi sirba Amaariffaa tokko tarat godhee bade. Jette intalli anaaf shufeerii gidduu teessu. Addunyaa marti kan maraateef jette. Iti azmaariidhaaf kan hin maraanne sabni nu bira jiraan jedheen. Waa'ee Waaqayyootti himuuf naa ta'aniin. Dhagaattuuni? Ay dargaggoota jechuu kooteetti. Dargaggoonni azmaariif hin maraanne ammas nu bira jiruun jedhe. Hin jiranii? Hin jirtanii? Achi ati pheenxeedhaa hinaan jette. Niin jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Anis isumatti geeffachuu barbaadaa isheenis na baratti. Waa'ee Waaqayyootti himuufi. Anis pheenxeedhaa naan jette. Anisi pheenxeedhaa. Ati moo jedhe aare. Ayi pheenxeen ture jechuu kooteetti naate. Achiin qorachuutti gadi taa'e. Karaa dheeraa qabnamu. Ani itti waldaa Jimmaa maqaasaa dhuftee maqaasaa isinii na'u walduma keenyadha. Kwaayirii biikee an faarfadha tureetti. Yuunivarsiitii walqixxee kanan dhufeetti. Gurbaa Mustafaa jedhamu tokko jaalatteetti. Addis Ababa tokko Mustafaa jaalatteetti. Haadha wangeelaa
gudii kee kana beekte naan tasuma beektotte. Amma wal jaalachuu guddin irraa kan ka'etti ani jimmaatti jijjiirrannaan na duukaa jijjiirrate Mustafaan. Gara Yesuusitti deebita boon deebitu naanan deebi'aatti. Inni ibsaa isa jalqabde Mustafaa koo maal as jira kunatti. Yesuus immoo isa jira ree. Ishi bilbila keenaa kenna hin barbaadu siin kennu Mustafaa keetii seettee na caqacaqsaa. Eessi akkan ta'e itti beeku. Waaqayyoon beekuuf amanuutti guddachuu jechuun waan hundumaa caalaa isa jaallachuu jechuudha. Ameen. Ameen jedha. Ameen. Waan hundumaa caalaa. Waan hundumaa caalaa. Of caalaa. Isa dhumaa namni ofiisaa jaallata miti. Lubbuu isaa jaallata miti. Lubbuu isaa caalaa. Waamichi keenya kanadha. Nuuf haa godhu Yesuus. Ameen. Waan tokkoon isinitti himu. Bara koominizimii baay'een keessan waa'ee kooministiiin beektanii warra bara dargii jiraate beekaa. Bara koominizimii biyya Raashaatti yeroo sanaa Sooviyeet Hibrat jedhama. Yuunaayitid Sooviyeet USSR. Achitti waan ta'edha. Intala Andriyaanaa jedhamtu tokko turte. Kaadiree kooministiiti. Kooministiin maal jedha gabaabaatti isinitti hima warra beekneef Waaqayyoon jiru jedha. Maal jedha? Waaqayyoon jiru. Warra akka Qees Guddinaa Tumsaafaa isaan kana ajjeese Waaqni hin jiru warra jedhu. Dargiin filsifinnaa kana aayidooloojii kana hordofa ture. Kitaaba baay'ee barreessite. Waaqni hin jiru jette. Innaa guyyaa hundumaa namoota walitti qabdee kumaatamammoon barsiifte Waaqni hin jiru jette. Gaaf tokko akka kana walitti qabdee barsiisaa ooltee amma namni gaaffii qabu jira Yesuus jira namni jedhee gaafatu jira jette. Barsiifni kun kan isaan galleetti. Jaartiin tokko harka ol qaban. Intala koo Andriyaanaa jedhan. Barumsi kee naan gallee. Yesuus jira isa jetteef immoo jira. Jiraachuu qofa miti si jaallataa. Ameen. Ameen. Inni si jaallachuu qofa miti nuyi warri jiraachuu isaa beeknus si jaallannaa. Hallelujah. Ameen. Zach. Waan ol baati malee gadi baati? Maal jedhu? Ol baati malee gadi baati jedhu beektanii isin? Quba qabdanii? Hankeenya keessuma ol baati. Ameen. 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 Kanaan aartee intalli kun utaaltee jaartii kana lafatti rukuttee bugdarra jettee kophee waraanaatiin lafatti rirriittee biyya Saayiberiyaa jedhamu biyya cabbiitti akka hidhamaniif ergite. Jaartiin achitti hidhamanii kan hin hidhamne tokko ishee biratti hafe akkas kan jedhu Yesuus jiraa. Si jaalataa. Gurra ishii keessaa iyya. Sagaleen jaartii sun jaartiin hidhamani. Yesuus jiraa si jaalataa jedhan. Yoo raftes yoo karaa deemtes kaadhima baay'ee jaallattu tokko qabdi. Itti matti na dhukkubaa jetteen maal si godhaa jedheen Yesuus jira naan jedhaa. Ameen. Kottu hakiimii bira si geessaa jedhee saayikaatiristii bira geessa. Kaadhima koo Andriyaanaa hin dhukkubaa. Maal godhaanii jennaan Yesuus jira jedhaanii. Bakka eeffooniidhaanii gurrarra kaattee guyyaa sadiif halkan sadii dhaggeeffattu kanaan irraa badaa maal kan jedhu Waaqni hin jiru Yesuus hin jiru kun yaada warra sobduuti kun yaada warra aayidiyaalistootaati kun yaada warra impeeriyaalistootaati kan jedhu akka dhaggeeffattu guyyaa sadii. Isheen osa fudhattee galtee inni kun ufumaa gurrarra taa'a. Keessaa iyyannoo Yesuus jiraa si jaallataa jedha. Ameen. Ameen. Guyyaa sadii booddee kaadhimisi sun dhufe. Attamii jedheen innoo tunatti caaleetteen. Ispeeshaalistii bira dhaqammoo jedhee ispeeshaalistii bira geesse.
Innu kuba kalima ko Andriyaana maal godhan Yesuus jira jedhan. Kanaan dura yaalamte kuno gurrarra kaayiraa fi gargaaruu hin dandeenye. Bakka inni gurrarraas haa ta'u ala nammoo jedhe saayikaatiristiin egaa qoricha namaa kennatu hin ta'in gorsaan nama yaalaa. Mana barreeffama waaqni hin jiru kun kan impeeriyaalistootaati kun warra aayidiyaalistootaati kan jedhu kan himu barreeffama mana keessatti dhodhoobaa guutuu isaa irra keessa lafa keenyan achi keessatti guyyaa sadii nyaata achumatti dhiyeessaa fi achitti hidhaa. Inni gurrarraas haa ta'u. Ofuma achi keessatti isinnoo girgiddaa keessaa haasa'u lafarra haasa'u caalee Yesuus jira si jaallataa jedha. Ameen. Ameen. Dhukkubni kun addunyaa hunda haa qabu. Ameen. Ameen haa qabu. Ameen. Isheen kana booddee nama si rakkisottee shubbutii ishii fudhattee as kee kaa'attee makiinaa ishii kaafattee yoo jaartii sana ajjeese na dhiisa jettee narraa badattee gara Saayibeeriyaatti makiinaa ishii ooffattee qajeelte. Utuu karaa deemaa jirtu nam tokko karaa ishee dhaabe. Kaadirii isaaniitti seetee jennaan didee nagaan siif haa ta'u jedhee ani Yesuusidha jedhee. Ati na ajjeesuuf deemaa jirtaa. Anu dhuguman jira dhuguman si jaalladha amma kaasee moode ati kan kooti. Ameen. Ameen. Kanumatti mee dura sokke. As barbaadde achi barbaadde si mee deemee randongaa. Baay'ee naasofnu tokkuma dubbata kanuma dhaga'ama. Ameen. Maali dubbiin akkasitti? Presidenti Soviet Hibret Michael Gorbachev dubbii dhedheeraa haasaa kan isa kanaa jecha tokko lafee namaa keessa deemaa jirti. Fidel Castro presidenti Cuba warra kooministii dhaggeeffadheera haasaa baay'ee haasaa kan isa kanaa jecha tokkotu akka aannaniif akka zayitii afuura namaa keessa deemaa jirti. As dhiyoo jirtan dhageessa hotee tokkicha natti deemee si arguun barbaada. Waaqayyoof galannaa ta'u. Ameen. Makiinaa ishee kaafattee manatti deebitee teessi. Utuu teessuu kaan inni ishee sun dhufe. Duri gaafa inni dhufu gama sanatti itti beekti. Har'a jala socho'uu didde. Andriyaanaa jedhe. Zim. Andriyaanaa zim. My honey zim. My sweet zim. Utuu aduu bira ga'e. Maaltu ta'ee beenu ati jetteen. Ati beenu jetteen. Maali? Yesuus nama jedhamu eegaa jira ati beenu jetteen. Ameen. Ameen. Hamma gaafa sanaatti koo andeenyaan ishii isuma biyya lafaa kanarraa har'a andeenyaan dhufeera. Ameen. Innis Yesuusi. Ameen. Ati beenu? Karaa irratti na argee namni akkasaa haasa'u jiru dubbiin isaa lafee koo afuura koo qabateera. Eegaan jira yoo naa dhufee fi ati beenu. Eenyu jedhamatte maqaan isaa Yesuus jedhama naan jedhe jettee miidiyaa adda addaa irratti barreeffate Yesuus kan jedhamu kaadhima koo Andriyaanaa kanarraa garagalfate bakka jirutti akka to'annaa jalaraa oolu jedhee babarreeffate. Kiristiyaanonni dhokatanii jiran Yesuus kan jedhamu kaadhima namarraa garagalfatu lubbuu si'oolirraa gara mootummaa Waaqayyootti garagalcha. Ameen. Teessoon isaa waaqarraa. Ameen. Toorri bilbilaan ittiin argamu kadhannaa jedhama. Ameen. Kanumaan isheen kaatee jala ishii bira dhufte ijoo jette kaadiroota akka ishii bira dhufte Yesuus jira. Ameen. Hinqoosti se'anii dura Yesuus jira. Ameen. Hinqoostaa jedhanii maal hinqoosaa Yesuus jira. Ameen. Hingarafani Yesuus jira. Ameen. Harma tokkorraa kutanii Yesuus jira. Utuu na ajjeeftanii isaan argee dhufe hin jiru jedhu argee dhufe jira. Maxaafa koo kana naa guba isinuu sayyattan kana dhiisaa jetteen. Ameen. 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 Waan godhan dhabnaan Saayibeeriyaatti geessan ishee iddoo isheen durgama geessitu sana. Waaqayyoof galannaa ta'u. Ameen. Hamma gaafa Yesuus itti mul'atutti tokkoffaatti eenyuun jaallatti ture. Namni kaadhimaa isheedhaaf caalu jiru. Fira koo dhagaa. Yesuusin beekuun ilma Waaqayyoo beekuun hundumaa caalaa isaa jaalachuuf kana dhagaa'itu. Hundumaa caalaa isaa lubbuu ofirrallee isaa
maqaa Waaqayyo haa eebbifamu. Ameen. Jaalachuu duwwaa miti sodaachuudhas. Ameen. Maal gochuudha? Sodaachuu. Sodaachuudhaan isa sodaachuu. Waaqayyo hin jaallatamasi, Waaqayyo hin sodaatamasi. Ameen. Waaqayyo hin sodaatama. Maal jedha Yihuudaan? Warri Waaqayyo malee jiraatan jechuun warri Waaqayyoon hin sodaanne. Dhaloonni Waaqayyoon hin sodaanne. Namni Waaqayyoon hin sodaanne Waaqayyoon beekachuu hin danda'u. Namni Waaqayyoon beeku isa sodaata. Isa jaallatas hundumaa caalaa moo eenyuun sodaata? Maal jettani eenyuun sodaata? Waaqayyoon sodaata. Hundumaa caalaa. Waaqayyo akkana jedhe. Isinii jedhe abbaa naan jettanii jedhe. Dhugaa jettanaan abbaadha jedhe. Garuu abbaa ergan ta'ee ulfinni abbaaf ta'u beerree jedhe. Gooftaa naan jettu jedhe. Eeyyee gooftaadhaan jedhe. Dhugaa jettanii jedhe. Gooftaa ergan ta'ee sodaatamuun koo beerree jedhe. Gooftaan hin sodaatamu moo sodaatamu? Sodaatamu. Waaqayyoon jaallachuu fi Waaqayyoon sodaachuun gargar ba'uu hin danda'u. Kiristiyaanni tokko kan inni ittiin beekamu Waaqayyoon hin jaallataa, Waaqayyoonis maal jettani? Waaqayyoonis hin sodaata. Kanaaf waanuma biyya haasa'u akkuma biyyi deemutti hin deemu. Waan namni godhu hundumaan godhu maaliif Waaqa isaa sodaatee bula? Hin jaallataanis hin sodaatasi. Ameen. Ameen hin jettanii? Namicha tokko tasuma gara naannaa Finfinnee kanaa jedhan gooftaan amanu daadhii fi foon diimina kana jaallata. Lubbuu isaatti gaaf tokkotu kana lamaan qammasii danda'ee ciisuudhaan kootii isaallee qabdii kenna malee danda'ee ciisuudhaan. Namni kana beeku tokko gaaf tokko isa qoruu barbaadeeti mana lukaandaa fi manni daadhii kan wal bira jirutti isa geessee tokko kee filadhu jedhe. Kana si affeeru moo kana si affeeru jedhe. Kamiin filatu? Asii daadhii bilillee keessatti ilaala. Asii foon isa namurii gadi diriiree taa'u ilaala. Isa kamiin filatu namichi kun? Nama kanaa fi kana gargar baasu jedhe Waaqayyo gargar isaa baasu. Nama daadhii koofuun koo gargar jalaa baasu isaati Waaqayyo namichi inni dabaarii maal olachuu isaa si dhaffeedha. Waaqayyoon jaallachuu fi Waaqayyoon sodaachuun maaliin ta'u? Maaliin ta'u? Ameen. Waaqayyoon namni beeku Waaqayyoon sodaata. Barsiisni sobaa Efesooniin Qolaasaayisiin rakkisee Waaqayyoon sodaachuu gadi buusa. Akka namni Waaqayyoon hin sodaanne jireenya barbaade akka jiraatu jechuudha. Waaqayyoon sodaatama jiru. Ameen. Namni Waaqayyoon sodaatu jedhama caafti quufee bulaa. Quuftanii buluu barbaadu. Quufame biddeenuma qofa miti quufti jireenya quufee bulaa. Nagaa quufee bulaa. Abdii quufee bulaa. Boqonnaa quufee bulaa. Afuura nagaa quufee bulaa. Eenyu? Namni Waaqayyoon sodaatu. Namni Waaqayyoon hin sodaanne akka gogorrii biriifachaa bula. Shukok waan jedhe sodaata. Waaqayyoon sodaachuu. Ameen. Isa beekuun kanaan ibsama. Ilma Waaqayyoo amanuu fi beekuutti guddachuun jedhame isaan ibsama. እግዚአብሔርን መፍራት nuufaa godhu Waaqayyo. Ameen. Barsiifni Waaqayyoo sodaachuutti walitti hin qabaa. Barsiifni Waaqayyoo sodaachuutti, Waaqayyoof jiraachuutti, Waaqayyoof qulqullaa'utti nun jajjabeessine
barsiisa Kiristoos miti. Barsiisa yaada mataa namaa keessaa ba'e. Na dhagaa'etu miti. Barsiifni Waaqayyoo sodaachuu, Waaqayyoof qulqullaa'uu, Waaqayyoof buluu, hundumaarra caalaa Waaqayyoon jaallachuu hin jajjabeessine barsiisa Kiristoos miti. Barsiisa yaada mataa namaa keessaa ba'e kan isa hamaati. Waaqayyo isa haa ifatu. Ameen. Isa dhaaminni Waaqayyoon akkuma fudhattanitti Kiristoosiin isatti jiraadhaa inni jedhu isadha. Egaa Phaawulosii warra Efesooniin si'achi jedha. Kana jedhee walitti qaban na dhaggeeffadhaa. Si'achi ijoollee a'aan asiif achi rukutu warra qilleensa barsiisa namoota haxaarotaatiin fudhataman hin taanu. Ameen. Jabaannee dhaabannaa. Qilleensa barsiisaa jedha. Barsiisa sobaatiin qilleensa barsiisaa. የትምህርት ነፋስ የትምህርት ነፋስ ማል አች ከነማ ኦፈቹ አከነም አበነ ከነማ ጉዱ አታካ አስነማ ደብሴ ታካ አቸስ ከነማ ደብሱ አካ ከቦተ ቡሻን ይረጥ ከተመ ኡሊ ገዲና ነው ጀቹ ዮኪንሞ አከነማ ሹዋሹ ገጠበቱ ጀቹ አከሲንታ ዳኢመን ታ ማሊንታ ነው ዳኢመን ታ ነው ጉደና አሜን ዳኢመን የሮሳት ጋሪ የሮሳ ይወደር በገሩ ጋሪ ሚቲ አመጆሌ ሙጫ ወጋ ተኮ ዱፌ ኩሉ ሳካ ሀዲሳ ሰደሰት ይወዱፌ ሙቲ ነጋማ ሙቲ ነጋማ አንተ ሙጫ ለማ ገሩ ነምኒ ወጋ ተርባ ተመሸኒ አካ ሀዲሳ ሰደሰት ቱ ማነ ከነ ሲኒ ሁንዲ ከኝ ከራ መስኮት ያኔን በኑ መስኮት ይዛው እንጂ ነው ማለት amatu daa'imni tokko imamma waaqajitti jettee dhuftee nutika kan dubbatti midhaan hin jenna hin gammanna malee mi'aayu mitire garuu jaartii waggaa torbaatamaa dhufte imamma waaqajitti jettee daa'imti tun hin jennu daa'imummaan maal ta'a ammamoo arrabsoomtu agaartu amatu midhaan xinnaa tokko toosaa qabatee gochaa dhufeeti waan tokko nuni namni waggaa saddeettamaa tuuttoo isaa qabatee gochaa tuullaa kana seenee yoo kam jedhe